Oromoon kan inni qabsaa'eef Itoophiyaa tokkotti har'a jirtu sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiru hundaaf har'a ilaaluu jiru jaalala guddaan uummata ofii waliin jiraachuu jira jechuudha. Uf callaa jireessaan jiru. Magaala Itoophiyaa Oromoon qabdu cufayyoo hojja keeddeem sabaaf sablammii biraatti magaala san keessatti horee buluu jira. Oromoon kiyya keessan abaa hin jenne. Kanaaf kan inni qabsaa'eef kanaaf kan jala sararra ilaaluu malee obbolummaa yoo nuu enne obbolummaanii geggeessummaa olaanaa irraa jalqabnee kalaaluu jiru jechuudha. Hojiin ka agarsiisuu jira. Annaa ajaa'ibaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed har'a irratti warra kalee dhiibaa ture hojiin koottaa hojiin hojjennaa. Isan balleessin hin jenne. Nagaan teennee akkuma kalee itti barate sirni gadaas barsiiseen koottaa hojiin teennee mari'annee biyyitti teennee ta'u hojiin geggeessinaa malee guyyaa tokkollee isan balleessinaa isin hin barbaachistan hin jenne. Har'allee yaadi jiru kanuma jechuudha. Kanaaf Oromoon kan inni qabsaa'eef obbolummaa, tokkummaa, walqixxummaa sabaaf sablammiif jechuudha. Kaani aayidiyooloojii akkamitti aayidiyooloojiidhaan yookaan immoo maaliif of ibsuu dadhabne kan jedhu. Yaada ani qabadhee jiru obboleessi kiyyaa akkuma jiru narra fudhate. I don't know miidiyaan keenya har'a maal hojjechaa jira? Maaliin of ibsaa jira? Har'allee durii jalqabnee hanga har'aatti aayidiyooloojiin keenya yookaan immoo qabsoon keenya nurra fudhatamaa jira. Maaliif of ibsuu dadhabne? Hojjechuu hin dandeenyu? Barreessuu hin dandeenyu? Miidiyaa sooshaal miidiyaa har'a jiru irratti of ibsuu hin dandeenye? Kan qabsaa jiru kan du'aa jiru ijoollee keenya ijoollee Oromooti. Garuu kan ba'aa jiru Itoophiyaa keessatti faannoo tawaaktoo ashannifoo kalee tawaaktoo ashannifoo guyyaa tokkollee ilmi Oromoo ka du'aa jiru biyyittii kan keessatti ibsamaa hin jiru. Mee taajjabaa mee ilaalaa sooshaal miidiyaa har'a fayyadamaa jirtan. Ilaalame. Ilmi Oromoo milishaan Oromoo gama Affaariitiin seentee duute eenyutti ibsaa jira? Sooshaal miidiyaan qabnu. Nuun hundinuu maaliif hin ibsine? Na dabalatee jechuudha. Miidiyaan keenya maal hojjechaa jira? Maaliif hin ibsine? Qabsoo har'a nu qabsaa jiru. Kanaafuu injifannoo wal saamuu jira. Saamichi injifannoo jira. Nuttu injifatechuuf boor dhaadachuuf. Akkuma dhimma Adwaa dabarsinee kenneen sana har'allee dabarsinee kennaa jirra jechuudha. Dabarsinee kenneen kalees kan nam biraa tenne dhaloota bordhuuf kalafa ol dhufuu jiru burjaajessaa jirra jechuudha. Nuun cuftuu nutti gaafatamne seenaan nu gaafatamne. Nuun hundiyyuu. Kanaaf irratti hojjechuun dirqamaa jedhee akka dhaamsaallee dabarfachuu barbaada.